nagaan nu abulchu kan nagaan nu abulchu nagaan nu abulchu dati sababi nu abulchu iragora nu abulchu dolo gudi nu arom roba la phangagau nagabi janagau kanjure siting galin kanjuru sinuga garan galin ala ul sinihayas manati wala thasis sagata dalo tha thasawat walilatu mau nandau wala walilati kuda rabbil qadis wala walilaku huadat walilaku vokan ni to ko duai gole ei pise innum ma sunu orobona warragayu bibar anamale anatu abi ana bege nam shanam udani ei bisa olu odo sagatan bila bajit tuai bago bagitu anatu abi ge tuatu uta pakat tinggalu nam lokong galu ta akata jiram ya akata jiram ne anak dia program nami to koro ei bise gaya aade tumada orowati sami bu anabe khanjur ranu abara wara wala ko buhagot wara wala je buhagot wala wal buhagot wala wal madad buhagot wala wal madad buhagot wala wal barti buhagot wala wali buhagot wala wali umiti wala wali godin wala wali buhagot wala wali ko buhagot akwabiyatu nam shatar regale tak dapat shan mari biroto pe bisengalu ila muhabara nama to kolo ei bisengalu nuhagot sirina nam di shaloka ari ni ei bis na to begeoka nam di shadei bise saganta kuteni reslau Fokoga ibise bakashana ni jila sagata temami na to ave gaju ho warra walilati kufne nugodin warra walilati kufnu agot jajabina warra walilati kuf to kawu nungaru abang tinamu ibise nagan ol chithe nagan bulch je hay ano marija salmanja Kutikannya orang jalan dia muhabbat. Ada tahu saja. Khasatan ini tak sesawat. Tole mambuto wantenya umur ini sani aro. Wala mura bulan mufatani. Yaitu sani tis erga sani tis ka. Alo ta sani kana siapa batu ni sini ngelamu. Itu wali galtani ni dire warra wali tuku warra wali tiaman ayada ada karate ane sagantang kenya saganta je karsati ya wa nagambute ibo nagambule alemion ibo nagambule alemion balu ma bobe hawa uma ayalemion ibo Kedua burung kando atau alemion. Sibo nak mampu alemion. Akhirnya kado apun di sabarazo alemion. Sibo nak mampu alemion. Jawab male anima alana male alemion. Sibo nak mampu alemion. Imatawati nul makamati alemion. Sibo nak mampu alemion. Nadim se alemio yawa naramute bulemute sibo naramute alemio yawa naganjirtae sibo nakumanjira kanundanra sibo nakumanjira kanundanra
anima alana mane diya kiya bariya kiya रोवे दिल से बात करी मिसे दिया किया बरिया किया बुरा चले मोरो बदलिया दिया किया बरिया किया pura chale moro batarila haye ya wasino legalla बुरा चले मोरो बदलिया ये आवाज़ ले wajatu dirma amudagenyu ilma haye ya wasino legalla बुरा चले मोरो बदलिया ये आवाज़ ले Kambalu maapu beka wakuma haye ya wasino legalla बुरा चले मोरो बदलिया ये आवाज़ ले yamin ka bani de sanjala amba ali haye ya wasino legalla पालनी वाकवान चालनी ये आवाज़ ले गला बुरा चले मोरो बदलिया ये आवाज़ ले गला Ujira go ragana mangara raha bukubura jagata wakamara ayeta o lagesa ya umagana ma Obediriga abnadi demse ayeta o lagesa ya umagana ma Yawazi mare animagana mane ayeta o lagesa ya umagana ma Wachezo jirma punagenyo ilma ayeta o lagesa ya umagana ma Obediriga abnadi demse ayeta o lagesa ya umagana ma Jinsa buraya di baba kayo ayeta o lagesa ya umagana ma Madamati apni makamote ayeta o lagesa ya umagana ma Utus barra mangistu ijara ugana pari bora gara wantachi gara bani tisani mo isim balla oromo gara bakkabuani muraja gara bakkabuani sinar gani gara wantachi tisana beredia ora ora suje bahan atwala hina kaya ni fatu mere balla dai udara merubani ki bahan serida rubuna ke shelu fatu bawa kana nugai bawa kulle nabi Baba kule kane wala kule baka kule tele nambara mungkin injera kore dapat berjumpa abadi ya kebannya ulamo mana mari dapat dica aku cuma kore leganya kalau mereka ranjitan kalau mau dilakukan apa tahu Pakistan hajian ni kayaknya Baitan ni kayaknya ikan kayaknya kuda kayaknya Hordoftoonni amantii waaqeffannaa hundi keessan bulchiinsi magaalaa Walancitii akkasumas jiraattonni naannoo kanaa warri ayyaana kana bareechuudha halkanii guyyaa carraaqanii mooraa keessan qe'ee keessan meeshaa keessan gumaachitanii akka ayyaanni kun akkanatti miidhagu warri asaanuu qabaltan hundi keessan baga ayyaana aanaa boosat magaalaa Walancitii galma boosat kanatti kabajamuun nagaan waliin nu ga'e isin jira. Baga nagaan keenye. Waajibaa bakka sadi loonuma jiraani. Hin jira duule. Maanu gaala dha bakka hundee gadi.
Baga ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kanaan isin ga'een isiniin jedha. Kanaafuu kaayyoo ofii beeku. Abbaan gadaatiratti barnoota guddaa kenne namni hubataan ija mitiituun argaa. Wanni isinitti himu gadi qabee wanni isinitti himu isin ija ummata Afrikaati. Ija ummata kanaati. Ija ummata Afrikaa ta'uu keessan baratu isinirra kaa'e. Baratu isinii kenne dhugaa ta'uu qabe. Dhugaa addunyaan ittiin rakkattee bakka gootu dhabdee gangalchitee bakka itti awwaaltu dhabde sanitti isin fide. Isin warra dhugaati. Warra dhugaatti amanu. Warra dhugaadhaan bulu. Warra dhugaadhaan wal jala yaa'u. Warra dhugaadhaan jiraatu isin haa taasisuun isinii jedhe. Guyyaan kuni guyyaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maali? Jennee yoo ilaalle ayyaana jechuun guyyaa akka har'aa kan dhaloonni wal gahee waan qabu walitti fidatee waan hundaa walitti dhufee jaalalaa fi gammachuudhaan guyyaa kana kabajuudha. Ayyaana jechuun kan barbaachisummaan ayyaana kana akkasitti kabajuudhaan maali? Maaliif nu barbaachisee? Maal irraa arganna jennee ilaalle milkii irraa argannaa jennee akkasitti walitti wal geenye jechuudha. Kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoodha. Kan dhaloota darbanii kanarraa wanni kabajnuuf wanni wal geenyuuf milkiidhaaf wal geenye jechuudha. Fakkeenyaaf dhaloonni keenya akka wajjira deemu akka abbaa fi ilmi akka ilmi abbaarraan abaaramne akka haadharraan abaaramne akka dhalootaan abaaramne milkii jaalalaa fi fayyaa asii argachuudhaaf kabaja ayyaana kanaa yookaan yaadannoo warra darbanii wanni goonuuf kana. Isaan kun wanni kabajuun guyyaa isaanii kana hidda keenya Oromoon akaakonni keenya warri darban sun hidda keenya lafee ta'e isaan malee jiraachuu waan hin dandeenyeef mukni hidda ofiitiin bishaan dhuga waan ta'eef hidda ofii bishaan dhuguu yoo baate jiraatuu danda'are. Kanaaf isaan sun hidda keenya nuti damee isaaniiti. Isaan yaadachuun kanaaf nu barbaachise. Hariiroo warra gubbaa kanatti nu dhiifatee lafa kana lafa jee qabeenya horii gaala re'ee hoolaa jee torban diinagdee maqaatti baafatee dhaloota ofiitiif maqaatti baasee akkaataa uumama lafa kanaa hunda mukaatii citaa maqaatti baasan isaasan yaadannaarra egaa afaan kana warra nutti dhiisesan odoo afaan kana nutti dhiisuu baatanii afaan maal hin dubbannaa ure warra afaan kana nutti dhiise aadaa nutti dhiise safuu fi jiruu fi jireenya nutti dhiisan san akaakota keenya warra darban Booranaa fi Bireetoo Oromticha fa'a haga warra Afrikaa dootti isaan san yaadannaa. Guyyaan kun guyyaa isaaniiti. Milkii irraa argachuuf yaadanna jara san warra darban san namni kun qaama lamaan uumamu tokko qaama jireenya gartee qaama ittiin dhaabbatee deemu kana inni lammataa ayyaantummaa kun kan wajjin uumamu. Hoggaa du'ee waan lubbuun isaa dabartu ayyaantummaa isaa sun lafa kanatti waan haftuuf ayyaantummaa isaanii sannuuf humna keenya anniisaa keenya isiirraa gobeeti miidhamne waan ta'eef amma isii ayyaantummaa abboota keenya deebi'uudhaan dhaloonni kun ragaan dhaloota kanaa asitti wal gahuu isaanii kuni ragaa ayyaantummaa abboota keenyatti. Ragaa kabaja lafee abboota keenyatti ammallee ayyaantummaa isaanii simbiraa turu. Kanaaf guyyaan irraa kun guyyaan lafa akka seene namni lafee ofii kabaju lafa kanatti kabajamaadha waan ta'eef
namni ayyaantummaa dhaloota ofii kabaje lafa sanatti kabajamaadha waan ta'eef namni warra darbeen dhaloota ofiitiin gabaaje lafa sanatti waan gabbatuuf kanaaf isaan galaanarra wal geenyee qabeenya isaan nubatti dhiisan korma qallee akaakota keenya oorticha fa'a warra darban warra lubbuun nu hin jirre warra dhalee darbe warra nutirraa uumamne san akka nu isaan haa ga'u jechaan har'a ayyaaneffannee wal geenye isaan kana yoo kabajuu baanne lafa sana gubbaa ejjenneetu deemuu waan hin dandeenyeef deebi'ee ibsuun nan barbaachisu akka bakka turre namuu waan beekuuf rakkoo jechuun faayidaan qabu akka ayyaantummaa irraa gorree lafee teenya irraa gorree miidhamne ibsi amma baay'ee hin barbaachisu namuu ni beeka hin beektanii amma furmaanni maal jennaan lafee abboota ofii kabajuu ayyaantummaa isaanii kabajuun yaadannoo jechuun guyyaa kana wal geenyee ayyaanessinee isaan san ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jennee yaadan dhaloonni isaanii wal geenyee faayidaa isaa akkuma nama siniimaa ture isaa sun hundee keenya hidda keenya isaan malee jiraachuu hin dandeenyu kanaaf yaadannaa warra aadaa nutti dhiisee afaan nutti dhiisee heera gadaa nutti dhiisee kana yoo amma asitti wal geenye waan dhabne hunda akka argan fayyaa dhabnee manni hakimaa nu fayyisuu dadhabe eegaa asitti wal geenye fayyaa argannaa jechuudha fayya dhaba wal jibbassaa kan dhabiinni fi saayinsii si fayyifne isa san gara abbaa keetii gara duudhaa keenyatti yoo deebine fayyaadha arganna kanaaf asitti wal geenye jechuudha ilmi nu ergamuu dide gaafa ofirraa gorree jiru san haadha ergamuu dide abbaa ergamuu dide ollaadha ollaa fi ollaan wal jibbe jaalatu nu idduu dhaabate jaalasa argachuudhaaf asitti wal geenye namuun barbaadu kana milkiidhaa miti de kanaaf wal geenye kana argachuudhaaf qabeenyi nuti wal lamne wal barbaachaa turre jechuudha gammad amma wal arganne waan ta'eef kan wal argachiise ayyaantummaa lafee abboota keenyati waan ta'eef eega wal arganne qabeenyallee ni qabnaa jechuudha qabeenyi nuti hin jirre nuti wal lamne qabeenyi qabna waan ta'eef amma ayyaantummaa warra keenyaa kabajaa ayyaantummaa keenyan guutamne wal jala deemne waan ilma namaa tokkoof barbaachisu dhibeen dhaloonni egaa wal bira ga'e dhibeen illee dhabama dhibeen hin jirtu dhibee fayyaa dhabaa dhibee keessatti jira waan ta'eef dhibeen jibbassaa amma mana hakima geechinee namni obboleeyyantu wal jibbe meen immoo tokko nu waraana abbaa jennee amma furmaata arganna karaa duudhaa abbaa keenyatti yoo deebine hoo ni argannaa mitiire karaan jibbassi dhabamee jalatti dhuftuun karaa kana karaan qabeenyi argamuun karaa kana maaliif qabeenya isaan nurratti dhiisan torban diinagdee maqaatti baafatanii loon jedhanii gaalan gaala jedhanii hoolaalee harree farda gaangee jedhanii torban diinagdee jedhan kana maqaatti baasaniiti isaan dhiifnee nuti nama biraatiin yaadannaa mitiire mee qabeenya abbaan maqaatti baafate maqaa irratti barreeffate nama biraatiin yaadachuun jiran uumaa jirture kanarraa nu waa balaa rufidaalee bahuu galmatti galle waan ta'eef ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa kan marsaa 11ffaa kun kan jaalalaa kan fayyaa kan qabeenya kan wajjaa deemsaa isiniif haa ta'u waan dhaggeeffataniif horaa bulaa deebanaa isin jaa haga loon jeegan dhiyeeffamaa galatooma. Obbo Oromoo Waaqayyoo barsiisaa dhalootaa barsiisaa olaanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa barnoota amma nu kennanii horaa bulaa umurii keessan haarawan jedhan akkanumatti nama dhaloota keessan barsiisu
nama aloota keessan walitti qabu ittiin deemu taa'aadhaan jiraan jettan. Yaa gurree miyyoo waaqa nageelliyoo yoo dhugaa qabanii waaqa Karaana malee lolee karaana malee tolee yoo dhugaa qabanii waaqa raana malee. yaa gurree miyyoo waaqa nageelliyoo yoo dhugaa qabanii waaqa Nama jaboona malaa jabansi malee jiru yoo dhugaa qabanii waaqa raana malee. yaa gurree miyyoo waaqa nageelliyoo yoo dhugaa qabanii waaqa Waanaree tolee waaqa maatee tolee yoo dhugaa qabanii waaqa raana malee. yaa gurree miyyoo waaqa nageelliyoo yoo dhugaa qabanii waaqa raana malee. Waaqa nageelliyoo yoo dhugaa qabanii waaqa raana malee. yaa gurree yaalee miyyoo eenyuree yaa. Garama biiftuu baase lafa urjiisaa facaase waaqa yeroo beekaase waa mojalaa baase dhabee jiijoo bajaase hojii sabsoo kambiila deemni yoo garaa daliila barbadaa koo sibiila sakandiri
Abo namni sadi wayya, sadi fayya, sadi sanuma yani bile geysani izin. Namni sadi wayya, sadi fayya, sadi sanuma yan. Abo gara kanatti ol deema, muti lafa gange wayya, gubbatti ol baanaaf fayya. Nafaaf sanuma ya kami lakamne wechi kayale abbo kanin dema addeesi bahe wayya barina fayya jamaafo wayarke namo ise kabu baryamire abo magatta ada afin dema argaddu yoo ja'a wayya'a harkaan nageenyaan fayya'a deegaaf sanumaa yookaan dhabaaf hadhaan akka nama deega naman baafne hojjetachuutu deega nama baasa wanni maymaakin barachuutu nama godhu hojjetachuu bakka barbaachisu barachuu waan barbaachisu waan fi jechuudha digirii tahee waan fedhe tahee beekaa fedhe tahee nama lama walitti qabu barnoonni aadaa kan dandeehin ni argitanii uyyaan gartanii mire waan ifiitiitu walitti nama qaba wanni barata waan ifiiti bareedduun eegata fi baratte tambaa itti hidhachuun guyyaa keeti namtichi odoo waan ifiin barin
waanuma ambaa bare if amba guddisee if kuffisuun guyyuma isaati akkasitti turre nuti amba guddifnee if kuffisu akkas turre miti waan ifii baratanii waan ambaa yootti hidhaatan gaarii turree jettu silaa dila namaa kana barnoota walii qabee jettu waan ifii walii qabe warra waan ifii bal galma ufii galma namaatii bahee jettu galma namaa keessatti turre namu waluma nama jibbisii turre warri bakka warra masjiidaan ture maalitti namni namu waa'ee dhala namaa warra dhala namaa geggeessuu jechuun fuula odoo laalin odoo amantii laalin fuula namaatii warra nama kabajuu jechuun barnoonni nuti barre fuulumaan kabajaati nama barnoota akkam kabajanii akkam amantii tam qaba boo kun amantii kasii qabaa haafira kun amantii kasii qabaa akkanaati jechuu turre nusanii turre akkasuma turre saniifuu halkan niifi guyyaa wal qabeeti akka niifi guyyaa wal loleet naaftirra jira waliin jedhee manguddoon itti baatee jettu namu waan qabdani maxxaa jedheni gaa guyyaanis halkaniif jedhamamaanii wal qabe anaatu simoo anaatu caala jedhe amma walitti dhufanii manguddoonni gaa waan qabdan baafadhaa jedheeni himatee jechu namu yakki amma halkanii tahe badiin diidee guyyaa halkan kun yakka kana fudhachuu didi yaa guyyaa jedhaniin halkan inni nu halkanii guyyaa asummaan irraa ol jiidaniiti guyyaan adda galanii jan guyyaatu adda nama galcha malee halkan inni nu akkanumaan akkas keessatti waan turreemi amma gara guyyaa akka waan nu walhee waan fakkaatu warra barnoota waaffii baran kana jennee sabi jennee galma keessa jiranitti baraniiti dhufanii jettu namoonni kun irreedduun warra galmatti baree jettu warri saniifuutti aanaan hadoo kana jechuun danda'uu itti galatoonfadhee